Ameerikaan beenyaa waraanaa yoonuu kaffaluu baatte dooniiwwan ishee galaana irratti qabnee ni gurgurra jette Iraan. Mariin nagaa Islaamabaad fashalaa'uu hordofee muddamni galaana Pershiyaa sadarkaa sodaachisaa irra ga'eera. Miseensi paarlaamaa Iraan tokko Ameerikaatti akeekkachiisa onnee raasu dabarsuun kaffaltii beenyaa miidhaa waraanaatiif gaafachuu isaa beeksise. Iraan miidhaa waraanaaf dinagdee Ameerikaan narraan geessiteef kaffaltii beenyaa hatattamaa gaafachaa jira. Waashingten beenyaa kana kaffaluu baatte Iraan dooniiwwan diinaa ulaa murteessaa Strait of Hormuz keessaan darban qabdee gurguruun eenyummaa ishee akka mirkaneessitu labsiteetti. Iraan ulaa boba'aa addunyaa kanaan darbuu irratti to'annoo ishee cimsachaa kan jirtu yommuu ta'u, dooniiwwan alaa irratti kaffaltii dabalataa yookiin tarkaanfii waraanaa fudhachuuf yaalaa jirti. Tarkaanfiin kun daldala galaana addunyaa dhiphina guddaa keessa galchuun waraana kallattii galaanaa irratti uumuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Iraan doonii qabnee gurgurra jechuun ishee Ameerikaan yoo rukuttaa dinagdee nurraa kaasuu baatte nutis galaana irraa madda galii uummanna dhaamsa jedhu erguufi. Pireezidaan Doonaald Tiraamp Iraan gara zamana dhagaatti deebiti jedhanii yommuu dhaadatan, Iraan immoo dooniiwwan keessan qabnee gurguruun zamana dhagaa san irraa of oolchina jechuun deebii gabaabaa fi jabaa kenniteetti. Kunis dooniiwwan waraana Ameerikaa USS Frank E. Petersen Jr. naannichatti dhiyaachuu waliin walqabatee ibidda haaraa qabsiisuu danda'a. Tiraamp akeekkachiisa doonii gurgurra jedhu kanaaf deebii akkamii kenna? Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni galaana Ameerikaa ulaa Hormuz ugguruu jalqabuuf akka qophaa'e beeksisan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni galaana Ameerikaa hatattamaan ulaa Hormuz ugguruu akka jalqabu beeksisaniiru. Tiraamp dilbata har'aa akka jedhanitti mariin Iraan waliin magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaaditti waliin taasisaa turan waraana torbaan hedduuf baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa ture xumuruuf waliigaltee uumuu dadhabuu isaati. Booda Ameerikaan dooniilee Strait of Hormuz seenuuf yookiin ba'uuf yaalan kamiyyuu hunduma isaanii ni uggurti jedhan. Barreeffama dheeraa waltajjii miidiyaa hawaasummaa ofii isaanii Truth Social barreessaniin Tiraamp humni galaana Ameerikaa dhootuu Iraanonni qarqara galaanaa keessa awwaalan balleessuu jalqabuuf akka jiru ibsuuni. Lammiin Iraan kamiyyuu US irratti yookiin doonii nagaa irratti dhukaasuuf yoo yaale gara si'oolitti akka ergamu akeekkachiisaniiru. Namni kaffaltii seeraan alaa kaffalu kamiyyuu galaana guddaa irratti karaa nagaa hin qabaatu jechuun dooniiwwan achi keessa qaxxaamuruun irratti kaffaltii Iraan keessa jedhame akka dadhabsiisanis ibsani. Uggurri Ameerikaa Tiraamp jedhan kun hanga ammaatti biyyoota biroo kan eenyummaa isaanii hin ibsamne kan hirmaachisu yoo ta'u, yeroo gabaabaa keessatti ni jalqaba jedhani. Hatattamaan karaa bu'a qabeessa ta'een humni galaana Ameerikaa kan addunyaa irratti irra cimaa ta'e adeemsa doonii kamiyyuu fi Strait of Hormuz seenuuf yookiin ba'uuf yaalan ugguruu ni jalqaba jedhan Tiraamp. Waardiyaan warraaqsaa Iraan dhimma ulaa Hormuz ilaalchisee deebii kenneen Tiraampiin akeekkachiise. Waardiyaan warraaqsaa Iraan kana ilaalchisee deebii Tiraampiif kenneen sochii dogongoraa kamiyyuu naannoo ulaa Hormuz keessatti ta'u boolla du'aa keessa diina buusu jechuun akeekkachiiseera.